Tole shamarra kafuunee kabajamtootaa fi hordoftoota keenya akka isin daawwachaa jirtan. Wallahi waan isin daawwachaa jirtan illee beeku akkasumatti kabajamtootaa fi hordoftoota waa'ee inni yoroodha. Arraan tana giseen hirriba irraa ka'u chaanaalli kiyya hundinuu haa godhamee achi boodana maqaa hundirraa jijjiiranii maqaan taanitti irraa jijjiiranii. Saniifuu akka ta'e hin beeku wallahi isin jaa yeroo hedduu natti erganii wanta kana riippoortiif kana illee godhanii yeroo guddaa waaniin waa'ee Oromoo kanaas dubbadhu jecha akkasumatti habashoonilleen viidiyoo kiyya hedduu riippoortii godhee afaan Amaaraatii fi kanaan illee kan hin haasawee saniifuu wallahi hedduu takkaan gaddee jiraarraan tana akkasumatti waan hin jee dubbadhu beeku inshallah amata haaraa irratti duraan kuma dhibbanii seene jeetiin abdii godhadhe achi boodana saayiboonni kiyya hundinuu hadiyyaa siif hinnaa maarree naan jaanii taamileen godhanii turanii garuu haareetti takka jaanii na eegalchisanii YouTube kan eegaan balee wallahi amata sadiif deemna ammaan tana garuu YouTubein amma sadi guutuu itti laffee akkanatti akkaan itti YouTube kana eegalees anumaa beekaa achi boodana kaardii hunda maqaa barreessee bikka nama Oromoo jiru hundi deemee hiruun ture waltajjii kana garuu har'aan tana laaftuutti na harkaa booda. Saniifuu maaliif hojjaa? Adi lubbuun namaatu manni Hacaaluu Hundeessaa turuu deeme. Saniifuu hedduu takka nama gaddisiisa. Yoonni fi ammaan tana waa'een Oromoo haaraan bannee ichi boodonaa yoonni fi na bira dhaabbattanii ichi boodonaa na subscribe na gootan akkaan bikka guddaa go yoon kana mo bikka mana raabate kana torban tokko keessatti yoon kana mo baay'ee takka keessatti akkaan go abdiin qaban jaa kallamada ammaasi amata haareeratti seeree jiru deemanii warri YouTube subscribe komo godhan raafranii monetization ni abanamuudhaaf saniifuu akka isin bira dhaabbatanii torban tokko keessatti hangana raabate kana naaf deebistan abdiin qaba ilma Oromoo Galatoomaan Sinjaa haati mana kiyyaa waan jettu. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Awwalin jumbi wallah صراحة. والله الدبر بودو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردت سالفة بجمتوتا وعيني ورولا وما نجا عمل لي بدوس. تعالى نجلات نجرني ولما عريا ادو تلفاني نوندو مانو يتنلين واجد تلفو جرت لنا قارن تنا سبسكرايب خمط ربعت ميجاوزو قبوتي نجلاتني يرب خديب سوتاتيس دواي كانوا غوت نبدي سن رقمنا يوغ هندي بنيتاتيس اكني في خناجينغيس نبدي سن رقمه ما نروان تيمدنو واني دبدون بيخو لكن قدر الله ما شاء فعل جيتمان وسنن وندنو لانه ربي نسيب بديتك امين جتت مفرج ربي نفدي ما نقول اندا ربي برالفتي لمن ما نكتو اتيت ما بس جنيت من وندر دبري سرنا سنيفو يا رب خديب استاذي كدواي موجودني تيبو ابدين سنتا قبا لما فادي بي خنايوني في سنين دي بناتي خنكت جينغي سني akka hamileen yaasin akka hamileen hin cabne kuma dhibba mata areerra inni gaajee fiidiyoolee isaa hunda keessa ka fiidiyoolee jalaa naqin chaanaala maqaatti barreeffatanii jechuudha. Maqaa irraa jijjiirratanii telefoona keessaa baasanii nu bira hin jiru jechuudha chaanaalli. Sarmaafuu duraan mata areerra kuma dhibbaniin gaajee abdii qaba. Ammallee kana hankuma raafuta isaan illee rabbi haa deebisuu fi kanuma akka jajjabeessanii subscribe bakka saniin geessanii hamileen hoggootan abdii isinirraa qabnan jedhu. Saniifuu kabajamtoota hordoftoota keenyaa yoon fi deebisanii tattaafanna achi boodana warri biyyaalaa jirus keessaan dubbisaa maaliif yoon fi biyyaalaa jiraatan shirkaa kun kan immoo kaampaanii yuutuubitti isin erganneetiin achi boodana akkasitti dheeyitanii kaampaanii yuutuub san imeela kiyyaa kana isin kanneen achi boodana kasaayiba kiyyaatiin jalaa badee jettanii naaf gaafachuu dandeessanii kaampaanii YouTube biyya kana waan hin jirreef jecha saniifuu warri dandeessan warri Dubaay jiru warri Ameerikaa kana jiru yoo nifne daawwachuu jiraatan akka keessaan dubbistan Facebook ni yelle waan nooro jaa Yaasin Orojaa akkasumas Instagram ni yelle Yaasin Orojaa keessaan dubbisuu dandeessanii wallahi waan ijoo beeku nagatti na turaan sinjaa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh sinjaa